nagaan yoo wanti Oromoon barbaadu akka barbaadutti barcuma nagaarra taa'anii waliin dubbatanii ni furama ta'e sana furuuf nu qophii. Balballi keenya yoomu bana sanatti deebii laanneerra. Mootummichi nu kadhate rakkoon Oromoo keessaa akka rakkoo gama Tigraay hin laaffattuufi. Kanaaf bakka nuti argamne warri qaama sadaffaa jechaa ture argametti hin argamne. Kanaafuu nagaanis ni injifanna, lolaanis ni injifanna. Bakka sanatti hin argamne. Borus yoo jiraate hin sodaannu nuti. Haqa san harkaa qabna. Isaaniif aangoo barcuma siyaasaa dachee Oromiyaa Oromoof dabarsanii kennuun hadhooftu kokkee kana gadi hin buutuufi. Rakkoon gama Tigraay achi bahaa. Rakkoo security'ti. Rakkoon Oromiyaa keessa jirtu handhuura biyyittii impaayeritti marrummaantu diigamuuf taa'a. Nagaan furamuunsaa ni ulfaata bakka haqnii fi dhugaan jirutti. Sossobbaa dabsaa fi jallinaan immoo gali tiksee loonii miti waraanni bilisummaa Oromoo.